Egaa lubbuu fi jireenyi guyyaa guyyaa Waaqayyoon harka jira. Maastar Abinnat kadhata naaf godha. Kadhata na barbaachisaa. Sa'aatii kanatti jedhee jira. Baay'ee fuula isaarraa beekama. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'een gadde anillee dhugaa dubbachuu fi yoo namni gaarii hojjetu karaa baay'eedhaan hacuucama. Karaa biyya lafaa, karaa seexanaatiin, karaa Waaqayyoolleen haa ta'u kadhannaan namoota qulqulluu tokko tokko daandii namaa mijeessa. Mm, Nan dhufkadhallee yoo jedhame bifti namaa furdina yoo kootiidhaan uffata darrabatanii karaan ittiin nama himu jira jedheenni. Fuulli karaa ittiin nama himu jira jedhee iddoo baay'eetti dubbatee jira. Iddoo tokko tokkotti baay'ee dhukkubsadhee jira. Biyyaanan bahee akka mama yeroo dhiyootti maatiirraa adda baheeti. Garuu deebi'ee dhiisee hin beeku inni kun na horsa jedhee baay'ee tokko nama yaachisa. Dhugaa Waaqayyoo nama bochisuuf deema yeroo inni akkas jedhu. Yeroo tokko tokko yeroo gabaabduudha beekaa nama jaalachiisa akka Haacaaluu Hundeessaa nama kaase duraan ammoo nama godhaa yeroo nama balleessu. Garuu Waaqayyoon waa gaarii ittiin hojjetee waa gaariiwwan baay'eedha. Fuulduratti illee akka hojjetu abdiin qabaani. Lubbuun biyya lafaarratti gabaabduudha. Haa taatuttuu immoo gidduu kanatti wanti gaafii namatti ta'an baay'een yeroo nama mudatani nama shakkisiisu beektu, nama haarsu beekta, abdii nama kutachiisu beektu. Annaa baay'ee tokko dhugaa dhiphinaan dubbataa jira. Fuula isaarraa beekama. Fuula koorraa beekamaa jira. Qaamatu na hir'atee jedhe. Qaamni na hir'achaa jira amma baay'ee gadi bu'iinsi qaama hir'ina kootii hir'ataa jira jedhe. I think kana dura dubbateera. Waan qabu dhibee qabu irraa akkamamee fayyeera kan jedhee tureeyyuu. Garuu amma lammaffaatti deebi'e. Anillee yeroo baay'ee yaaddoo nama faana bu'u namni nama faana dhiphatu rakkina beeku beektanii nama foon hin guutu kana bara nama faana bochuu waan ta'eef an akkasiin se'e malee yeroo baay'ee fuula isaarraa ni beekama. Egaa Waaqayyoon beekadha. Nagaadhaan si haa galchu akkasittiin shakkiin lubbuun harka Waaqayyoo keessa jirti. Waaqayyoon inni itti hati hamanattee nagaadhaan yeroo deemte akka mamtee nagaadhaan akka deebitu abdii guddaan qaba Waaqayyoo irraayyuu. Baay'ee nama itti dhaga'ama yeroo inni akkan jedhu. Nan ba'a yeroo dhihootti hakkiminnaadhaayyuu yookiin immoo biyyarraayyuu. Garuu deebi'uuf dhiisuu isaa hin beeku waaqatu beekaa jedhe. Eeyyee utuma fayyaa qabaataniyyuu kan guyyaa har'aa miti kan sekondii ammaa malee kan yeroo kamitu Waaqayyo beekaa yeroo kam akka namarraa baanu akkamitti akka namarraa adda baanu. Hin shakkiin obboleessa koo gaarummaa hojjette hin gaayyu. Biyya lafaa warri humaan hojjenne amma nan jiraanne jiraanne jedhu yoo du'anii. Jiraachuun lakkoofsa umurii waa'ee hin baasu. Gaarummaan ati kana dura hojjetteeyyuu waa gaariidha waan ta'eefi homaa hin shakkiini. Waaqayyoon si waliin haa dhaabatu hin jedhaanii akka kootti. Yeroo baay'ee beektu biyyi lafaa kuni qormaata baay'ee qabdi. Isaayyuu namoota garaa laafan, namoota namaaf yaadan, namoota humna isaaniitiin jiraatan, namoota keessi isaanii qulqulluudha gaarii hojjetu hin qoramu. Hin qoramu karaa baay'eedhaan yookiin namaan jibbamta biyya lafaarratti yookiin akka kana dhibeedhaan rukutamta yookiin bakka hojjetteeti galata dhabda beektu biyya lafaarratti namni qulqulluun. Amma mucaan kun nama fuulduratti beekame jechuudha. Tokko tokko akkanumatti hojjetee kan galanni isaa dhabamus ni jira. Kan seexanni jalaa dhossitu jechuudha. Garuu Waaqayyoon waan gaarii siin hojjete waan namni beeku rakkoo tokko hin qabu. Kadhata ofii godhi. Sammuu kee tasgabbeessi. Sabni namaa Waaqayyoon beekan hundi isaaniitu akka amantii isaaniitti siifaa kadhatanii si haa fayyisu jechuun hin barbaade dhugaa dubbachuu fi hin guuttu biyyi lafaa kuni.
baay'ee guuttu, baay'ee nama aarsiti. Eh, warra haa jiraatan jedhani fudhatteeti, warra haa jiraatan jedhani miiteeti, warra haa jiraatan jedhan dhoksiteeti, warra otoo badanii biyya lafarraa homaa kan hin fayyadne haala gaariitti jiraachifti jechuudha. Hundaafuyyuu jabinni nama kanaaf haa ta'u. Kadhata barbaachisa. Baay'een gaddee dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko ani waan akkanaan nan laalee sammuutu na caba dhugaa of jechuuf otoo hin taane wantoota akkasii yeroon arge baay'ee sammuun koo na cabaa, na citaa, na boocisaa dhugaa bakka nama sanaatti na buusa wanti ta'ee bakka dhugaa dubbachuuf amma inni yeroo dubbatu maal jedha seetani adaraa namootaan of hirkaa qaba nama baay'een na jaalachiise nama baay'een isatu na yaachise otoon hin kenninin amma yoon achitti hafe osan jedhu yaada jedha. Kanaaf osoon hin deemin dura deemuun koo na yaachisaa hin jiru. Adaraa utuun namatti hin kennin deemuu koo namoonni na jaalatan kana bakka waan baay'ee jedha waan garaa nama booressu waaqayyootu beeka dhugaa dubbachuu fi absheer obboleessa koo ni deemtaa ni akkamamtaa dhukkubsachuu wanuma jiru du'e kan jedhan yoo ati kiristaana waan taateef Alaazaar du'e guyyaa afurittiin booda lubbuun itti deebise waaqayyooni. Sii kan lubbuun keessa jiru immoo wanti isaaf dadhabamu tokko illee hin jiru. Dhiphina keerraa yaaddoo keerraa waaqayyoon si fayyisaa. Fayyinni isaas yaa qabatu. Ati nama arjaadha, ati nama gaariidha. Nama imimmaan qabachuu hin dandeenye, nama osoo namni rakkatu midhaan liqimsuu hin dandeenye. Bicha baay'ee tokko ulfaata dhugaa dubbachuuf. Naaf shirsiin jechuun jaaladhaani karaa kootiin. Waaqayyoon waan gaarii gochuuf ta'uu danda'a siin jedha.